Gasi lafatti naqabanii harka duubatti na hidhanii na ukkaamsanii na ajjeesu kaanii bakka yeroo san kama duu ka'e ija na hidhanii harkas na hidhanii soba naan deemanii makiinaa wayii keessaa kaanii naan deemanii ani gasi bakka na fidan hin beeku wanta wayii gurfuma wayii keessatti na darban. Baay'ee nama gammachiisa dhugaa waaqa. Uummata mucaa kana sagalee taatanii dhugaa waaqa. Mucaan kun akka bahu taasistan anindaam bakka tokko tokkotti ijoolleen sila hin sardamu miti ijoolleen bakka tokko tokkotti akka waan inni ajjeesanitti haasaa turanii irratti ribbifaa jechaa turanii bakka abbaa mucaa kanaaf yeroon arge ani garuu dhugaa waaqa garaan ku baay'ee na raafamaa ture. Mucaa kana dhuguma akka isaanii suuraa kaasanii ija saafa akkana tokko balleessuu barbaadan akkas dhaabanii godhanitti akkuma waan ajjeesanii fakkaata ture. Garuu mucaa kana bagana gaawwaaqni warra isaatti abbaa isaatti isa baasee akkasuma gaa mucaa samiillee isaa citee jiru sanallee ammallee otoo gargaartanii dhugaa waaqa. Akkuma mucaa kana itti iyyitanii waan meeqa gootanii sagalees taatanii qabsoo meeqa gootanii mucaa kana harka baastanii mucaan kun immoo inni miilli isaallee cite kunillee dhugaa waaqa viidiyoo haaraa hojjete amma immoo rakkoon kan biraa irratti dhufaa jira jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kakuu akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u lafa jirtanitti nagaa irraa afaan tokko isiniif haa baay'atu. Egaa uummanni keenya yeroo tokko yeroo rakkoo irratti wal qoqqooduunis ni jiraata. Bakka tokko tokkotti wal qoqqooduun jira gandaanidha. Gandi tokko baay'ee jabaata gandi tokko immoo keerlasiidha jechuudha. Isa sirriitti ittiin deebi'a garuu mucaa kana dhaggeeffannee deebina. Yeroo baay'ee sanatti yaadaan ture yeroo baay'ee illee dara Oromoo na bira dhaabbadha. Yaammata keenya warri gaheetti qabdan na bira dhaabbadha. Har'a aramni illee natti dawwalte poolisoonni har'a dhufanii si fuuchuu deemanii amma tanaazila gootutti amma yookaan namticha sanarraa dhiifama gootee irraa buustutti mana hidhaa deemtaa inshallah waggaa haa ta'u waggaa lamaa haa ta'u sadii haa ta'u afurii haa ta'u hanga gaafa tanaazila gootutti manuma hidhaa teessaa naan jedhanii jiru. Akkasumallee nama safaaraatti dhiyaatullee ani warra namicha manduuba naarama deeme sana namicha naarama Waaqumti isaa gargaaru malee kan isaa garuu baay'ee mataa jabaate argitanii. Amma waan inni jedhaa jiru kun immoo baay'ee isa duraarrayyuu isaa baay'ee rakkoo ulfaataadha dhugaa waaqa. Ammallee hospitaala keessa jira maal isaa ta'u maali yaalamaa jira bakka qulqulluu jira nyaatallee argata. Bakka amma inni itti adeemuuf haasaa jiru kun garuu dhuguma dubbachuudhaaf nama qaama miidhamaa miti nama fayyaadhaaf mana hidhaa Saawudii jechuun hin beektu isin nama fayyaayyuu akkam akka raasu akkam akka dhukkubsachiisu nama fayyaadhaaf hin ta'u jechuudha. Kana mucaa kana immoo namuma sagalee ta'uu dhabame namuma dhaqeessa gargaaruu dhabame malee dhimmi isaa haga mucaa isa qabame kanaallee hin ulfaatu dhuguma dubbachuudhaaf nama jabaa dhabe malee jechuudha. Mee ilaala mucaan kun mucaa warra ganda Arsiiti. Mucaan qabame jedhame kun mucaan warra qabame qabaa keessaa ba'e kuni kan warra Arsiiti. Mucaan kun immoo gandaan deemaa jiru jechuudha. Yoo ta'e immoo mucaan kun immoo kan warra Jimmaati. Argitanii garaagarummaa gandi tokko baay'ee cimee hojjeta gandi tokko immoo keerlasii ta'a jechuudha. Maaliif seetan beektu kan amma akka gandaan jedhame hunduu Oromoodha. Oromoo wal gargaaruu qaba. Ana mana kana keessa jira. Mana kana keessa yeroo jirutti namni mana kana keessa ana faana jiraatu ani rakkadhee waa'ee dhimma kootiif yoo sirriitti naa iyyee ollaan sunis inni kunis naa birmataa jechuudha. Garuu warreen ani mana kana keessa namoota ani faana jiraadhu kun yeroo ani rakkadhoo dhukkubsadheen kufe zim jedhanii na laalu yoo ta'e namnu nan dhagahu. Namni tokkollee nan dhagahu namni tokkos dhufee nan ilaalu jechuudha. Otoo isaan garuu yoo iyyanii maal jedhanii uu jedhanii akka dhukkubsatteen kuftee maal taate yoo jedhan inni sunis inni kunis dhufee namni baay'ate gara furmaataatti yoo mana yaalaa ta'e yoo waan biraa ta'es gara sanatti deemamaa jechuudha. Kanaaf amma jalqaba ijoolleen Arsii mucaa kanaaf gar malee itti dhimmanii dubbiidhaanis ta'e doorsisuudhaanis ta'e kabiraallee qabuudhaanis ta'e
tarkaanfii danda'an hunda waan harka isaanii keessa jiruu fi waan godhuu danda'an tokko otoo dhiisin raawwatanii mucaa kana fayyaasa osoo lubbuun jiru harkaa baafatan argitanii cimina ijoollee ganda sanaatti cimina ijoollee Arsiiti. Erga ijoolleen Arsii sunu iyyanii akka kana ta'anii ijoolleen ganda biraa iddoo biraallee diyuutii godhanii inni danda'u waaqarratti kadhatee fi inni danda'u gargaaranii kaan immoo boo'ee akkanatti gargaaraa turan mucaa kana jechuudha. Garuu mucaa miilli isaa cite kun ijoolleen Arsii ijoolleen Jimmaa jechuudha akkanatti irratti hojjettanii itti gaafatamummaa fudhatanii yeroo dhimmitanii Oromoon kutaa biraas immoo sinfaana hiriira ture. Garuu mucaan Oromoo jedha. Walumatti qabee Oromoo jechaa jiranii ganda waan machaallee hin jiru. Yeroo inni Oromoo jedhu kana mucaan kun ganda kamtu walitti aana. Ijoolleen ollaadhaan beekumsaan walitti aananii wal gargaaru miti akkanatti silaa ijoolleen gara Jimmaa kun immoo ufti itti gaafatamummaa fudhatanii irratti yeroo hojjetan ijoolleen beekamoon ganda biraa immoo sinfaana dhaabbatu. Sinfaana dhaabbatanii Oromoo waan ta'eef mucaan kun achi keessaa bahaa ture jechuudha. Amma garuu waa inni jedhaa jiru dhugaa waaqa waraqaan qabdu waan ta'eef araba akkasii godhe sanarraa yakka kana jechuudha. Yakka kan yoo irraa buuste malee atu waraqaa waan hin qabneef poolisiin dhufee gara mana hidhaatti si dabarsuufi. Mana hidhaa waggaa tokkos waggaa lamas hidhamuu dandeessa. Laal osoo ji'a hamma kana siin kadhatu osoo bara hamma kana siin kadhatu namni 2 3 4 5 mucaa kanaaf dhaqee dhimma isaa kan fixuu danda'u kan geggeessuu danda'u jalaa cal jechuudhaan keerlasii ta'uudhaan baay'een isaanii abshir ilmoo koonti boosu barreessu abshir emoojii boosu barreessu. Abshiriin suni miileenni tokko maal isaa godha? Abshirii baay'een tokko yoo itti barreessita mucaa kana maal godha? Emoojii mamma sana boosu itti barreessita mucaa kana maal godha? Namni itti gaafatamummaa fudhatee waraqaa namni qabu imbaasii ta'e iddoo barbaachisu dhaqee yoo hojjetee fi qaamni isaa miidhame miti already kana dhimmi ilaallatu iyyuu baay'ee irratti hin qabu akka inni galu hin deeggara ture. Baay'ee rakkisu ture iyyuuti. Garuu keerlasummaa ijoollee keenyaatu tokkoffaa keerlasummaa ijoollee ganda isaatu mucaa kana ammas gara rakkinaatti isa geessaadha dhugaa waaqa laala. Akkana ta'e mana hidhaa keessatti hidhamu hammam akka ulfaatu ilaala. Ho'a kanaan nyaanni hin jiru mana hidhaa keessamu rakkoo isaa viidiyoodhaan illee argaa turre warri achitti hin hidhamne. Warri hidhamtanii baatan illee jirtu jechuudha. Kanaaf Oromoo maal jedha seetan tikseen jedha. Tikseenii dhiyootti dhiistee fagootti barbaacha deemtii jedhan. Yeroo fakkeenya horiin akkanuma xinnoo addaan faffacaatu asumatti walitti qabuu dhiisee yeroo isheen baddu ishee tokko dhiisee sakaan dhiisee tokko barbaacha deema. Kunis akkana ta'aa jira jechuudha. Otoo salphaa ta'ee jiru, otoo inni mana hospitaala keessa jiru, namni kamillee namni qaama qabu dhaqee gaafachuu osoo danda'u iddoon isaa rakkisaa otoo hin ta'iin osoo dhimma isaa akkanatti hojjetamuu fi danda'u gaafa inni dhaqee achi seenu immoo biqaasatti iyyuu argama hin dagatama. Kanaafuu ani hin beeku dhugaa waaqa mucaa kana maaliif akka jabaate kan isaa waaqni isaa haa gargaaru ammallee osoo faana dhaabbattanii dhugaa waaqaan garuu baay'ee garaa kun nyaata mucaan kun baay'ee nama rara. Dhuguma isiniin jedha.